Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daawwattoota keenya kabajamoo waa'ee miidiyaa irratti deemaa jiru irratti waa'ee dargaggoo Bayaan Khadirii fi Roozaa Abbaa Jihaad guyyaa har'aa dubbii ijoo sooshaal miidiyaa ta'ee jira. Nuti immoo kana qulqulleeffachuudhaaf yeroo hedduu itti bilbilee milkaa'uu hin dandeenye amma immoo milkoofnee dargaggoo akkuma Bayaan Khadir toora bilbilaa irratti qabannee dhufnee jirra. Maaltu mudatee maaltu ta'ee isa jedhuuf immoo ragaa guutuu wajjin dargaggoon Bayaan bilbila toora bilbilaa jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Obboleessa kiyya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami fayyaa keeti? Abu Haniifaan jedhama. Bidilee miidiyaa neetworkii irraa si dawwaluu jira. Waa'ee si gaafatuudhaa fi asirratti ummatoonni keenya hedduun isaanii burjaaja'iinsa keessa jiru. Wantoonni deemaa jiru gariin soba se'uu jira. Gariin immoo dhugaadha kan jedhes jira. Nuti immoo kana qulqulleeffachuudhaaf gara keetti bilbilee jirra. Egaa maqaan kan kee eenyu eessatti dhalatte durarratti? Baay'ee maqaan kiyyallee akkuma beekamee jiru Bayaan Khadir naan jedhanii ani talataa Jimmaa aanaa Oomoon addaati. Akkasuma dhugaadha haati manaa kiyyaa ulfa ji'a afurii fudhattee na jalaa baduudhaan dhugaadhuma malee waan sobaatii miti. Ani immoo suuraatiif yeroo argu namni suuraa kiyya yeroo argu akkan kaadhimatti akkan fuudhetillee nama hunda beeka. Ani immoo nama makkaan keessatti illee namni hundi na beeku ani jiraataa ijoollee makkaan keessa jiraatu nama hunda na beekaa dubbii sobaa miti. Suuraatii kanaa fi suuraa koo yeroo argu garuu ijoolleen aanaa biyya kiyyaa kan gaa'ila kiyya illee na eeguutu isin jira. Hunda namaatu na beekaa dubbii sobaa miti. Ani dubbii sobaatiin ilmoo namaa tokko hin xureessu. Obboleettiin qabaa haadhan qabaa dubbii sobaa tokko ani ilmoo namaa tokko hin xureessu. Dhugaadha ani biyyi wal kaadhimannee jaalala feesbuukaa fi immoo illee haa ta'uu malee akkuma seera namaatti gaa'ila maatii abbaa faadhan dawwalatee niqaa naa godhanii akkasitti seeraan fuudhee. Ergiin fuudhee jedhee garuu akkuma gaa'ila wajjin raawwannee kan dhugaadha akka shari'aa islaamaatti illee bakka turiin ergiitti dhufee biratti itti dhufee erganaat illee mucaa kiyya itti fayyadamee ergiin jedhee mucaan akka kiyya ta'e nan beeka. Bakka mucaan ulfa ji'a sadii akka amma ji'a arfaffaa seenee jira akkuma sana fudhattee ani haadha manaa kiyyaa kabajaadhaan dalagaatti ergattee wagguu dalagaadhaatti ulfa kana baasu naan jette. Ani ulfa hin baasu ulfa kana hin baasu an biyya sun darbiyaa magaalaa makkaa keessa jiraadha haraamaa ilmoo hin baasu ilmoo nan guddifadhaa ilmoo baasuun haraamaa jennaan kadhate. Ergiin ilmoo hin baafne ani ilmoo keenya baase akkasitti bilbila dhimmoo na gubbee waasxaatti illee na gubbee feesbuuka waan waliin fayyadu hunda isaa na gubbee guyyaa deengiddaa har'a guyyaa sadii na jalaa battee jennaan dallaala gaafa awwalaa dalagaa qabsiisti illee dawwallaan dallaalina biraa deemteetti naan jedhe aramni achumaaniin mushawwara qabattee hordofee mana arabaa deeme. Mana arabaa deemu aramni guyyaa kaleessaa biraa deemtee jirti kadhattii mushawwara qabattee deemteetti jennaan akkasitti fiidee ofirra deebi'ee hiyyaa kiyyaan mari'attuun kanaa maatii fi biyya dawwalee gaafannaan maatiin siyaasa qaatanii dawwaluu dhiiste dhiibi ramadaana qabaatiin dawwattee namoonni dawwallee akka hordoftee naa barbaaddu mucaa koonaan jedhane maatiin itti yanuu yeroo gaafattee jedhu kanas maatii itti dawwalee gaafattee itti dawwattee naan nuun dawwattu naan jedhan kaadhaa taa'ee yoo dawwan itti hundatti dawwalee nutti dhumnee hin jeenyu jedhan achumaan mucaan kun ulfa koo fuudhee baateetti akkuma jette mushteefaa guddaa deemeen ofirraa baasa jettee akka dubbattutti nama hundatti dubbatu wagguun dhaga'ee jedhu suuraa isin qabdillee sheerlaatti wayii gochuu hin danda'atu bifa qabatamaadhaan jechuudha. Sagalee dhugaatiin jechuudha malee waan sobaatiin sheer godhe sagalee kana jettanii sagalee feesbuuka irratti waan isin ulfa Bayaan Khadir kan ofirraa hin baasee ta'in bakka biraa deema jettee riikoordii isin namaa kaafte sheer isin gochuu danda'a jechuudha. Dubbii akka tamaatii wajjin suuraatii fi suuraa kiyyaa wajjin jechuudha. Waa tokko sobaa fi annamarra hin taa'u jechuudha. Dubbiin dhugaadha mucaa kiyya fudhattee baddeettama immoo ulfan baasettee baatee egaa wanti isinitti wal buleessaa kiraa egaa namni tokko fuudhan dhabuu dhalaa hin dhabuu wanti nama gubu hin moodaa egaa ilmoon kun yoo ka'ee dhalatee guddate akkuma sinadda barumsa nu kennaatan yoo guddate borna bulchaa biyya bulcha ilmoo kiyya ani ilmoo kiyya deessee naa kennuu qabdi malee baaftee gatuu qabdi ilmoo kiyya mushtagaatti jechuudha hin dhiyeessu. Egaan daawwattoota keenya akka obboleessi keenya Bayaan jedhaa jirutti haati warraa kiyyaa ulfa garaadhaa qabdii eegan isiidhaan gaa'ila ijaarranii reefii ji'a sadii ga'uu jira jedha. Haati warraa kiyya immoo ulfa kan kee hin barbaadu ofirraan baasa jettee manaa baatee bakka hojii eega seentee lakkoofsa hundayyuu bilbiloota hundayyuu bilaak liistii gochuudhaanii kan irratti cufattee jedhaa jira obboleessi keenya. Obboleessa keenya Bayaan rakkoon maaltu isin jidduutti jira isinoo reef gaa'ila ijaarrataa jirtanii namatu isin gidduu jira moo maaliif iyyuu bultii haarawaa kana keessatti isheen sadarkaa kanaan isii ga'e moo ulfuma jibbite asirratti mee ibsa nulaadha.
egaa beektaan hiriyoota kiyya kan hin jaallatu siniin qabaa namni na jala jiru jedhu siniin jiru garuu akkam beekutti waan kiyya hundinuu ni jaallata ani waan alaan dudduubbeedhaan qabdu hin beeku garuu ani abitti yedduu duraan jaalanii sirriidhumatti jira erga mucaan kun garaa kaa'amee mucaan baasa jechuudhaan itti dhagaame ta'ee hin beeku garuu waan itti dubbiin qopheeffatte sammuu dhalaatii garuu dhalaan egaa namarra baay'ee waan yaadduuf waan itti yaadullee hin beeku akka dhiiraa kanatti baay'atanii waan hin yaadneefi waan itti yaadu hin beeku malee ani jaalala kiyya ni qabaa isheen akka jaalala kee qabdullee hin beeka ilmoo kiyya immoo akka baatu kan ta'e jirtu waan ta'eef ani immoo baatu hin qabne jechuun achirratti wal qabanne beeka. Tole obboleessa keenya Bayaan Khadir jaartiin kan kee yoo amma siif argamtee siif dawwadani isii deeffattaa? Nan deeffadhaan haadha manaa kiyyaati nan deeffadha abshir jedhee takabbaleen deeffadhaa haadha manaa kiyyaati egaa namni tokko yoo na jalaa baatee fuudhesi nikaa irratti nikaaniin ta'uu haraamaa ilmoo namaatii immoo garaa jiru namni fuudhuu isheenidha immoo ittiidhaafis maqaa biraatiifis maqaa hin qabu hiriyaatiifis maqaa hin qabu obboleessatiifis maqaa hin qabu namni immoo oromoo ta'anii immoo alaafii ta'ee kan hin qophoon ishee baate geessee ulaan mootummaarra dhaabate ulfa kana keessaa baata jedhee namni sosobee na jalaa baates immoo maqaan isaaf hin tolu otuu ulfi kiyyaanii namni yoo mana ijaazaa ijoollee bira jiraatti ta'e naa dawwalamee lakkoofsi kiyya kun feesbuukii irraa akka jirutti naa dawwalamee qobsuu jaarsummaadhaan mucaa keessatti hin jennaan nan takabbaladhaan baay'inatti wanti na argu oromoodha oromoo kiyya nan jaalladha haadha manaa kiyyaa nan deeffadhaan jira. Egaan dargaggoon Bayaan Khadir gaaffiif deebii nu wajjin godhaa jira. Nutis immoo gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti fiduu jirra. Egaan daawwattoota keenya kanneen sagalee kana dhaga'uu jirtan marti keessanuu obboleessi keenya ulfa ji'a sadii haadha warraa isaa kan reef bultii ijaaratanii ji'a sadii gaan Rooza Abbaa Jihaad dhalattuu godina Jimma aanaa Somboo itti. Aanaa Shabee Sombooti kan taate egaa bultii ijaaratanii biyya Saudi Arabiyaa Makkaatti aga jira baddireef guyyaa sadii geessi. Inni immoo asirratti jaalalaa fi isiidhaaf marartoo qabuun suuraa ofiitii fi waan ishee jidduu jiru jaalala hunda maxxansee jira. Obboleettiin keenya yoo nu dhagaa jiraatte illee ulfa kan kee hin baasinii jenna. Egaan daawwattoota kan keetiin daawwattoota kan dhaggeeffataa jiran maal jettaa maalitti dhaammata akka obboleessa tokkootti akka dhimma Oromoo tokkootti maalitti dhaammata barbaadda? Anakka obboleessa tokkootti sumaa jammaree atuu galatoomii sumaa jammaree hunduma namaattuu kan naallaffa tokko namni tokko alaa isaaba ofii isaa irratti namaa dawwaluun namaaf himuudha alaa ajaa'iba ofii irratti immoo namaa cinqamee namaa jechuun egaa osoo kootii illee boraanis akkana ilma xiyyaara rakkoon kun hin gamaa jechuudhaaf immoo dhalaan isillee kan naa dawwatu bor dhalaara nu rakkoon kun hin gahaa jechuudhaaf hundi namaa dawwalee na hubachuu jira hattaas illee nu rakkachuuf asimti kun kan naa rakkataaf nu kaasee hunduma namaayyuu nan galateeffadhaa egaa Oromoon guutuuyyuu jimman jedhu arutin jedhu wanti afaan Oromoo beeku hundiyyuu wantumti afaan keenya danda'u guutuun kabajaaf jaallatamaadhaan hundaayyuu nan jaalladhaa akka ulfii mucaa kiyyaa hin baane yoo dhalaa ta'es na fayyada yoo dhiira ta'es na fayyada asimmoo kiyya akka hin baane jedhaan akkanaa qabdan bakka hundatti jedhan. Egaan rabbiin haadha warraa kan kee nagaan siif deebisu egaa gaaffiif deebii waan na wajjin gooteef hedduu si galatoomfadha maqaa daawwattoota kiyyaatiin an kan siif bilbilee gaaffiif deebisi godhaa ture obboleessa kee Abu Haniifaadha. Inshaallah deebisnee si gaafannaa waan irra geenyes immoo uummataan siif geenya turtii gaariin siif hawaa guyyaa gaarii. Fayyaa illee